Harka fuunee jirra jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqa lafa jirteettisanii baay'eetu adaraa waaqa itti amantanii adaraa amantaa keessanii viidiyoo kana sheerii duwiitii osoo hin godhin bira hin darbinaa. Nama gargaaruun nama ta'uu qofti gahaadha. Adaraa hin isiniin jedha. Namoota nama gargaaran biraa na gahaa kan dandeessan gargaara, kan hin dandeenye immoo waaqa naaf kadhaa fi obboleessa kiyya kana. Rakkoo hamaa keessa jira. Rakkoo hedduu ulfaatu keessa jira jechuudha. Ilmi dhiiraa daa'ima guddisuu jechuun ammamam ka ulfaatu keessattuu warri dhala qabdan hin beektan. Adaraa hin isiniin jedha. Haa gargaaramu. Dhala isaa kana haa guddifatu. Waggaa tokko dirasii baay'ee dararamee jira. Firoottan amma danda'amaa ta'e tokko gargaaranii jiranii. Amma sa'aatii kanatti garuu hundumaayyuu ofna isaaniitii ol ta'e obboleessi keenya kun godaana ba'ee jira jechuudha. Daa'ima kana tokko dugdatti baatee tokko harkatti baatee. Taateen ta'es seena isaa calqabarraa kaasee gaafa isinitti haasa'e daqiiqaa miti sa'aatiin nan ga'u. Yaa ta'u malee waggaa tokko dura mucaan kun akkuma nama kamii gaa'ila godhatee gaafa daa'imni kun dhalatan haati manaasaa osoo guyyaa tokko dhala kooti jettee ittiin garagariin akkaan ishiin jalaa buqatte jechuudha. Guyyaa sanarraa qabee dhala kana kenoo wajjin makaraa argaa jira jechuudha. Waaqayyo haa galatoomu. Garuu gurguddatanii jiru. Waggaa guutanii jiru amma sa'aatii kanatti waan hedduu isa barbaachisa. Mana kiraa jiraata. Wanti hundumtuu alaa bitama. Hooman qabu, firan qabu, haadha abbaa hin qabu. Haadha fi abbaa malee guddate isin jammara ofuma isaatiif jechuudha. Maaliif qormaan akkatti baay'atis illee hin beeku. Gaatarii Waaqayyo dhala isaa kana guddisee fitoo dhala isaa kanaan isa kiisaa ta'uu danda'a. Hin beekamu hojiin waaqaa. Please adaraa waaqatiin gargaaramu. Biyaansi daa'ima isaa kana haa guddifatu. Isiniin jedha viidiyoo kana sheerii naa godha. Ijoollee keenya ijoollee fooloo gurguddaa qaban biraan naa qaqqabsiisaa isiniin jedha. Dhugaa waa'ee isaatirraa dubbachuu hin danda'u. Baay'een keessan immoo waan baay'ee haasa'aa jirtu suura isaa maxxansitanii too'i. Garuu taateen ta'e akkasii miti. Barbaachisees taanaan ani mucaa viidiyoodhaan isin dhiyeessuu hin danda'a. Garuu viidiyoo kana sheerii naa godha. Adaraa waaqatiin isin qabeera adaraa. Bara kana keessa bara dubartiin ofiishee ciniinfattee deesseyyuu ji'a 9 garaatti baattee deesseyyuu jechuudha. Gaafa gamteef gattee biraa deemtu bakkeetti gattee biraa deemtu. Abbaan akkasiis jira isin jechisiisa. Maaliif jennaani? Gizee tokko abbaan akka haadhatitti bakka isiniif bu'ee tooniyyuu jechuudha. Lubbuu isaa dabarsee isiniif laatullee hin jira jechuudha. Namni sagalee mucayyoo kanaa dhageeffattanii tarii yeroo baay'ee wantoota kaaniyyuu sheerii gochaa oollaa akkasumas immootuyyuu jechuudha. Bashannana wantoota garaagaraatiif iyyuu maallaqa baasaa oollaa. Han dandeessan amma dandeessaniin gargaaraa namni hin dandeenye immootu jechuudha. Maaliif jennaanii dirqama maallaqa qofaanii miti namni kan nama gargaaru yaadanis akkuma isheen jettee sheerii godhaatii warra gargaaru biraan ga'aa fi maaliif jennaan nama taatanii namummaan osinitti dhaga'ame jechuudha. Mucayyoon kun akkuma dubbattetti agartanii jirtanii maaliif jennaanii seenaa isaa dubbadhee fixuuf sa'aatii daqiiqa miti sa'aatiin iyyuu nan ga'u jetti. Dhugaa maaliif akka ishirraa dubbataa jirtu baay'ee tokko waan garaa nama nyaatu jechuudha. Maaliif osoo dhiirota tokkooti waa'ee haadha manaa biraatitti fuudhee yoo danda'e itti fuudha yookaan mootuyyuu namootaaf kenna maaltu wajjin na cinqa jedha. Garuu duddaa fi harkatti gaafa inni baatee deemu dhugaan isin jedha bara kana keessa dubartiin iyyuu jechuudha. Dubartiin maaliif jennaan dubartoonni akkamittiin akka dahan hin beekani. Isaan sun iyyuu yoo gamtee fi gatanii biraa deemu. Garuu mootuu abbaa akka kan kanaa jechuudha. Deeggarsa barbaachisa akkuma isheen jette jechuudha. Namni maallaqaan qofa miti. Yaadan illee deeggaru. Akkasuma sheerii gootanii tooniyyuu hamma dandeettii keessaniin maaliif waaqayyo waan isin irraa jaalatu namarrattis waaqayyo rabbi irraallee eebba argatta waan ta'eef jechuudha. Maaliif wantoota baay'ee zimjannee tokko sheerii gochaa oolluyyuu hin jira. Akkasumas immoo iddoo bashannana garaagaraatti maallaqa hedduu kan baasaa oollu hin jira. Baay'ee miti nama gargaaruun dirqama maallaqa baay'ee qabaachuu nama hin barbaachisu. Amma qabdaniini gargaaraa obboleessa keenya kana akkuma isheen jettu. Akkasumas immootu gargaaru yoo dadhabdan immootu sheerii godha namoota gargaaran biraan ga'aa fi maaliif wantoota akkasii gaafa agartan garaa jabaattanii jettanii dabarsinaa viidiyoo maaliif waan baay'ee waan isin ilaalchisne iyyuu jettanii sheerii gotaa ooltanii akkasumas immootu koomentii dachaa meeqa jalatti barreessaa ooltan jechuudha. Kanaaf kun immootu rabbi irraallee namarraallee kan eebbattiin argattanii akkasumas immoo namummaa taatanii namummaan kan nama taatanii kan namummaan isitti dhaga'ame jechuudha.
wantoota akkasii gaafa agartan bira hin darbinaan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Maaliif jennaani nama akkanaa yaadanii akkasumas amma dandeettiidhaan bira dhaabbatanii tooni namoota hedduudhaaf kan fakkeenya ta'uu danda'udha. Akkuma isheen jettu haadhi daa'imman kanaa deessee osoo ittiin garagariin irraa duute erga sanaa waggaa tokko ta'ee jira. Garuu inni amma yoonatitti ofuma isaa wajjin rakkataa firoottaan amma dandeettii isaanii gargaaranii garuu namni amma dandeettii isaa isin gargaara yeroo hundatti maaliif waan tokko dhaabbataa ta'ee tooniyyuu isin gargaaru hamma qabuun isin gargaara fira keessanii soo ta'e maatii soo ta'e jechuudha. Kanaaf mucaan kun immoo abbaa cimaadha yookaas immoo abbaa akka haadhatitti fakkeenya namoota hedduudha ta'uu danda'u. Maaliif hojii dhaabbataa tokko qabaateenna daa'ima isaa kana guddisee boruu akka seenatee dhala isaa kanaaf illee maal ta'e akkamitti sadarkaa kanaan akka isaan ga'ee kan amsa dhaamee fi akkasuma namoota hedduudha fakkeenya ta'uu danda'udha jechuudha. Egaa obboleewwan kiyyaa maaliif jennaanii namni namummaan isinitti dhaga'amu namni kamiyyuu jechuudha. Sheerii godhaa fi amma dandeessan immoo gargaara mucayyoo kana anillee akkuma keessanii kanaa jedhee viidiyoo laalu maaliif amma naa danda'ame kallattii kamiiniyyuu sheerii taasisee jira jechuudha. Wanta miidiyaa kamiyyuu kan fayyadamu irratti jechuudha. Maaliif waan baay'ee dhawuyyuu waan nu ilaalchisne sheerii gochaa oolla waan ta'eef jechuudha. Mucayyoon kuni intinitirraa lakkoofsa keessa jirti namni gargaaruu barbaadanii gargaara akkasuma sheerii godhaatiin namoota hedduu biraan immoo ga'aa fi ofii keessanii gargaaruu baattan namni gargaaru baay'een jiraachuu danda'a sababii ta'eef jechuudha. Egaa obboleewwan kiyyaa walumaa galatti gizee tokko jechuudha. Dhiira jennee gaafa bakka tokkotti yaamnu kan kana fa'aa akkasitti immoo namoota akka haadhatitti jechuudha. Dhiirota akka haadhatitti maaliif jechuun kan lubbuu ofii hamma nama wajjin dabarsitutti wajjin kuftee ittiin baatillee kadhattu haadha jechuudha. Yeroo baay'ee immoo dhiironni tokkos immoo kun akka kanatti bakka haadhaa kan isiniif bu'anii lubbuu isaanii isin waliin dabarsan ni jiru jechuudha. Maaliif har'a mucaan kun fuudhuu wallaalee miti. Tarii namni alaa dhuftu sunis daa'ima kana akka kanatti dhuftee guddisuu fi dhiisuu dandeessi jechuudha. Hin beekna. Haadhi ormaa ammam akkuma fe'e yoo ta'e akka haadha isaaniitti taate ijoollee kanaan guddistuuf jechuudha. Kanaafiyyuu baay'ee ulfaata akkuma isheen jettee dhugaa baay'ee tokko ulfaata dhugaa. Maaliif jennaani lakka namni akkasii dhiironni akkasii jira isin jechisiisa bakka kanatti. Na waaqayyo walumaa galatti isaa gargaaru nutis immoo dandeettii keenyan maaliif baay'ateef miti maaliif birrii 5 hin taane jechuudha. Isaa fi iddoo guddaa qabaa fi waan guddaa akkasumas immoo guyyaa tokko guyyaa lamaaf waa tokko irratti gargaarsa ta'aaf waan ta'eef jechuudha. Daa'ima guddisuun nyaata qofa miti hin beektan namni kamiyyuu namni daa'ima qabdanis namni daa'ima guddistanii immoo agartan jechuudha. Manuma namaa kana keessa wantoonni ulaagaaleen daa'imaaf guutamuu qabu maal akka ta'e hammam akka ulfaatu hin beektanii. Kanaaf immoo dhiira ta'e immoo akka haadhatitti bakka sana bu'ee baay'ee ulfaata jechuudha. Waanumti xiqqoon iyyuu sa'aatii kanatti isaaf waan guddaadha waan ta'eef. Egaa obboleewwan kiyyaa amma dandeessaniini sheerii godhaa fi yaadanis taanaan kamiiniyyuu jechuudha. Amma dandeessan jechuudha. Dirqama maallaqa qofa miti namni kan nama gargaaru jechuudha. Yoo maallaqa dhabe namni maallaqa qabu immoo jiraachuu danda'a. Isaas san biraan gahuun waan guddaadha. Isin jechuu barbaade tanani turtii gaariin isin jira nagaan naaf tura. Waaqayyo hunduma keenyaaf iyyuu nu rakkisini ilma namaa kamiyyuu rabbiin hin rakkisini. Maaliif rakkina jechuun nama rakkatee argee nama bu'aa baay'ee hedduu chaalenjii hedduu dabarseetu rakkoo maal akka taate namaaf beeka. Waaqayyo walumaa galatti nama kamiyyuu hin rakkisini illee hin dhukkubsini. Isiniin jedhaa nagaan naaf tura waaqayyo lafa jirrutti nagaa jaalala nuuf haa kennu biyya keenyatti rabbi nagaa nu haa buusun isiniin jedhaa turtii gaarii.